Unit 1 Biology and Technology kan jedhu walii wajjin ilaalla. Biology fi Technology kan jedhu kanaaf amma xumuraatti video kana daawwadhaa. Alaraa keessan immoo like batanii jettu tuntuqan cuqaasin biran darbina. Warreen chaanalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan maatii ta'an sin jedha. Amma kallattiimaan gara video keenyaatti dabarra yookiin gara barumsa keenyaarraatti jechuudha. Biology and Technology kan jedhu yookiin Biology fi Technology kan jedhu jalatti kan nuti ilaallu inni jalqaba. Renowned Ethiopian biologist way biologistoota Itoophiyaa keessatti beekamanii Itoophiyaa keessatti qofa osoo hin taane addunyaa irratti illee beekamaniiti kan nuti walii wajjin ilaallu. Biologistoota baay'ee qabna. Biologistoonni kun namoota dhiibbaa uumuu danda'an namoota gurguddaadha jechaadha. Isaan kana walii wajjin ilaalla. Isa dura way biology konseptii muraasa wanta qabachuu qabnutu jira. Welcome to study of biology. Biology is the study of life and living organisms. Baga biology barachuuti nagaadhaan dhufte jedha. Egaan bioloojiin lubbuu yookiin living organismii kan qoratudha. Isa dura garuu biology jechuumte jedhu kun jecha Giriikii lamarraa kan dhufe ta'uusaa beekuudha qabdu. Bio and logos kan jedhu raatidha kan inni dhufe. Bio jechuun life jechuudha. Logos jechuun immoo study jechaadha. Kanaaf guutummaan isaa walitti study of life kan jedhu jechaadha. Biology jecha jedhu Bio logos kan jedhurraa erga dhufeeti waa'ee lubbuu fi wantoota lubbuu wajjin wal qabatan biqiltoota yookiin bineeldota ta'uu danda'a. Akkuma asirraa isinitti mul'atu. All around you there are many different types of plants, animals and other living organisms. Wantoota naannoo keenyatti argaman wantoota adda addaatu jira. Biqiltoonni jiru, animaalonni yookiin lubbu qabeeyyii bineensonni bineeldonni jechaadha. Baay'eetu jiru. Kanneenii fi kanneen biroon ni jiru jechaadha. They depend on each other and on the environment where they live. Kan isaanii bakka jiraatan akkasumas naannoo jiraatan irratti depend yookiin hundaa'aniitidha kan isaan jiraatan jechaadha. Biologists study both the outer appearance and the internal working of living things. Egaan biologist kan jedhu kun wanta inni hojjetu beekuu dura biologist jechuun maal jechuu akka ta'e beekuun dirqamadha. Egaan biologist jechuun nama yookiin scientistii nama waa'ee biology sana qoratudha. Person jechaadha. Biology jechuun saayinsii yoo ta'u biologist jechuun immoo personidha. Kanaaf biologist jechuun a person who study about the biology jechuudha gabaabumatti. Waa'ee biology sana nama study godhu yookiin nama qoratudha jechaadha. Kanaaf maal jedha iddoo kanatti biologistoonni kutaawwan qaama alaa akkasumas qaama keessaa living things yookiin lubbu qabeeyyii kana hin qoratudha jechaadha. Hin qoratu lamaansaayyuu qaama keessaas ta'e qaama alaayyuu lamaansaayyuu hin qoratu jechaadha. They study how living organisms interact and where human beings fit into the living world. Egaan biologistoonni kun wanti isaan qoratan keessaa tokko lubbu qabeeyyiin lafarra jiraatan kun akka kamittiin walii wajjin jiraatu nama dabalatee jechaadha. Namnis akka kamittiin walii wajjin jiraatan interact ta'uudhaan akka kamittiin wajjin akka inni jiraatu qoratu jechaadha. All of our biological knowledge comes to us by the work of biologist. Beekumsi nuti qabnu jechaadha. Egaan waa'ee biology kana beeknes ta'u beekuu baannus beekumsa baay'ee qabna. Karaa biology kana kan arganne jechaadha. Fakkeenya gabaabaa yoon isinii kaase haadholiin keenya jechaadha yookiin namoonni biddeen fa'aa tolchanu
gargaarsa baayoloojiitti yookiin nooleejii baayoloojiitti fayyadamuutiin yeroo isaan bukootti bukeessanii guyyaa lama tokko hanga lama yookiin lama hanga sadii tursanii yeroo isaan itti tolchantu jira jechaadha biddeena. Kanaaf beekanis beekanii baatanis jechuun gahee baayoloojiitti jedhanii yaadanus yaaduu baatanis baayoloojiitti fayyadamaa jiru. Kanaaf egaa beekumsa nuti gama baayoloojii kanaan arganne kan nuuf gumaache baayoloojistootadha jechaadha. Scientists who study living organism, scientistiin way living organism, scientistii way living organism qoratudha jechaadha baayoloojiin kun. Baayoloojiistiin biology like all the science moves forward most of the time in small steady steps. Egaan akkuma kanneen biroo akkuma saayinsii biraa jechaadha. Beekumsi baayoloojii kun gara fuulduraattillee guddachaa kan deemaa jiru jechaadha. One biologist comes up with an idea, another carries out more experiments. Egaan kun yeroo riisarchii fa'aa hojjetan bal'inaan kan itti fayyadamanidha. Fakkeenyaaf baayoloojistiin tokko yaada fida jechaadha. Yaaduma mataa isaa fidee dhufa jechaadha. Baayoloojistii inni kan biraan immoo experiment godha yookiin mala yaaliitiinidha. Laabii galchee yookiin laaboraatoorii galee jechaadha. Yaada namtichi sun fidee baasa jechaadha. Hojiirra oolchee experiment godhee laabii galcheetiyyuu bifa inni hojiirra ooluu danda'u yookiin bifa inni qabatamaa ta'een suggest godha jechaadha. Namtichi yaada fide sun new idea sun jechuudha. Hypothesis jedhama. Yaada isaa jechuudha. Erga experiment erga godhee booddee jechaadha. Baayoloojistiin kun hypothesis kaa jechaadha. Inni jalqaba observation kan jedhu jira. Kana gara fuula duraatti barattu kutaa 11ffaatti observation jedhama. Ask a question jedha. Inni kun duraa duubatti research hojjetanidha. Hypothesis jedha. Isa kana gara fuula duraatti ilaaltu. Egaan observation jechuun naannoo keenya wanta jiru research hojjechuun dura wanta naannoo keenya jiru inni ilaalla jechaadha. Jalqaba ilaalu observation jechuun ilaaluudha. Inni kan biraan immoo ask a question kan jedhu kun fakkeenyaaf wanta tokko ilaallee biqilaan tokko yoo magariisa ta'e jira. Fakkeenyaaf biqilaan magariisa akka ta'e tumtuu beekaa hunda osoo hin taane biqiltoonni magariisatti harki caalaan isaanii magariisa akka ta'an beekamaadha. Kanaaf biqilaan kun magariisa maaliif ta'e jennee gaafan biqilaa magariisa erga argine booddee jechaadha. Observationiidha arguun keenya gaaffii gaafanna jechaadha. Maaliif magariisa ta'e jennee gaafanna. Wantoota adda addaatti fayyadamnee gaafanna jechaadha. Inni kun ask a question jedha. Inni sadaffaan immoo deebii nuti argannu sana jechaadha. Tilmaama nuti tilmaamnu hypothesis inni jedhamu kun jechaadha. Tilmaama nuti tilmaamnu. Tilmaamni keenya yeroo hundumaa wantoota adda addaa irratti hundaa'a jechaadha. Fakkeenyaaf tilmaama namni qalamii dibeetu yookiin halluu dibeetu jechuu dandeenya fakkeenyaaf. Inni kun tilmaamni kun sirriidha moo sirrii miti kan jedhuu fi eksperimentii kana irratti hundaa'a jechaadha. Eksperimentii kana erga namoota 2-3 baayoloojistoonni adda addaa namni tokko duwwaan kan hojjetu osoo hin taane baayoloojistoonni adda addaa hojjetanii booddee dhugaadhumatti namni qalamii dibee yoo ta'e acceptaansii qabachaadha yookiin hin fudhatama. Sobaadha immoo yookiin namni qalamii hin dibne uumamaan jiramu yoo ta'e cancelled godhama yookiin reject godhamee kan biraatti fufee hojjetama jechaadha. Kanaaf inni kun kana fakkaata jechaadha. Egaan hypothesisiin kanadha. Like all scientists, biologists publish their new work called research jechaadha. In special magazines called journals. Egaan journals keessattidha kan isaan bifa matseetiitiin yookiin bifa akka ashaandaa yookiin kitaaba xiqqaa godhaniitidha jechaadha kan isaan baasan jechaadha. Yoo wanti sun hypothesisiin sun erga test ta'ee eksperimentii sanaan erga raggaatifamee booddee bifa journaliitiin baasu jechaadha. Before an idea is published in a journal, several other well-known biologists have to read it and check that the research has been done.
to a high standard. Erga sirrii ta'ee namoonni adda addaa baayolojistoonni adda addaa itti wal dabarsaniiti kan isaan qoratan. This process is called peer review jedhama jechaadha. Irra deddeebisaniiti ilaalu waan ta'eef peer review jedha. Peer review evaluation of a person work done by other in the same field. Egaan namni biraan kan inni hojjetudha jechaadha. Egaan kun kana fakkaata jechaadha. Kanaaf gara kanatti dabarraa baayolojistoota Itoophiyaa keessa jiran tokkoon isaaniitiin ilaalla jechaadha. Fakkeenyaaf inni jalqabaa Dr. Akeleluu Lammaa and the battle against bilharzia or schistosomiasis kan jedhu kana walii wajjin ilaalla. Kun teoriinsaa baay'ee bal'aadha. Baay'ina isaanii afaaniin dubbannee dabarra. Isiniin bal'inaan dubbifachuu dandeessu jechaadha. Kana dubbachaa ollaan yookiin dubbisaa ollee jennaan guyyaan nun ga'u waan ta'eedhaaf. Dr. Akeleluu Lammaan dhalataa Itoophiyaadha yookiin lammii Itoophiyaadha. Bifti isaallee kun nama kabajamaadha. Kana fakkaatu Dr. Akeleluu Lammaan. Dr. Akeleluu Lammaan kun jecha wanta isaan ittiin hojjetan dhukkuba bilhaarziyaa kan jedhamu jechaadha yookiin schistosomiasis kan jedhamu kanatu jira jechaadha. Dhukkubni kun baay'ee namoota baay'ee miidheera. It affects 200 up to 300 million people in Africa including Ethiopia, South America, Asia and part of the Caribbean. Namoota amma kan hunda miidheera jechaadha. Namoota miliyoona 200 hanga miliyoona 300 jechaadha. Afrikaa biyya keenya Itoophiyaa dabalatee South America, Asiaatti part of Caribbean biyyoota adda addaatti jechaadha. Babal'atee lammiiwwan baay'ee gaaga'aa ture jechaadha. Maayikirooskooppiidhaan gaafa ilaalamu bilhaarziyaan kun kana fakkaata jechaadha. Paraastikiidha. Maxxantuudha jechaadha. Isneeliidhaan kan dhufudha jechaadha. Hadhaa isa jedhamu jechaadha. Isa gaanfa qabu. Kanaan kan dhufudha jechaadha. Kanaaf namoonni baay'een ittiin miidhamaniiru jechaadha. Biyya keenya Itoophiyaa dabalatee dhibeen kun miidhaa adda addaa geessisaa ture jechaadha. Dhibee amma kana nama rakkisee yookiin yaaddessaa ta'e fayyaa namaatiif sodaachisaa ta'e kanaafidha jechaadha. Dr. Akeleluu Lammaan fala barbaachuu kan isaanii galanii osoo isaan karaarra deemaa jiraniiti namoota andoodeedhaan wayyaa miiccan kan isaan argan jechaadha. Andoodeedhaan iyyuu wayyaa miicaa turan jechaadha. Osoo namoonni wayyaa miicaatii jiraniiti indoodiin kun karaa afaan saayinsiitiin faayitoolookaa didokoondiraa kan jedhamudha jechaadha. Namoonni yeroo durii jechaadha sooppibeerii yookiin indoodii fa'iitiin wayyaa miicatu akka bara ammaa kana wantoonni adda addaatiin miti, saamunaa adda addaa gosa adda addaatiin miti kan wayyaa miicanii. Kanaaf osoo isaan indoodee kanaan wayyaa miicaniiti jechaadha. Oomachi saamunaa oomachi andoodee wayyaatti ba'e kun harootti yookiin lagatti gadi galee isneelii yookiin isa baattoo dhukkuba bilhaarziyaa kana ta'e jechaadha. Hadhaa sana osoo inni ajjeeseetii jiru argechaadha. Dr. Akeleluu Lammaan kun achi kaaseetidha kan inni qorannoo eegalee qoratee gaafa inni dhaqee laaboraatoorii galchee jechaadha. Back in the laboratory he showed that if the endoberries were dried andoodee kana fuudhee jechaadha. Waggaa baay'ee itti fudhatee deemee qorannoo irratti erga geggeessee booddee dhugaadhumatti iddootti isneelii kana iddootti walitti qabetti deemee indoodii kana naqechaadha. Itti cuunfee jennaan isneelii kana hin fixe yookiin hin ajjeese jechaadha. Erga kana yaalii kana geggeessee booddee namoota baay'eedhaaf yookiin bifa joornaalii isaanii bifa kitaabaatiin baasuu jenne sana bifa sana godhee baasee jechaadha. Eksperimentii laaboraatoorii galchee erga hojjetee booddee wantichi dhugaa akka ta'e hubatame jechaadha. Kunis namoota baay'ee fayyade jechaadha. Biyya iyyeetti biyya akka biyya keenyaa qoricha yookiin
dhukkuba kanarraa dandamachuudhaaf galii hin qabne yookiin diinagdeen isaanii gadaanaa ta'e baay'ee fayyadeera jechaadha. Isa dura dhaabbati fayyaa addunyaa jechaadha qoricha kan kennuuf qaba ture jechaadha. Kuno the World Health Organization recommended a chemical molluscicide, a compound that kills molluscs including snails. Kana kenna jechaadha waan bishaan keessatti wanta hidhamu wayii kenna jechaadha. World WHO Organization yookiin World Health Organization kun jechaadha kana recommend godhe yookiin ingorsa jechaadha. Inni immoo baay'ee gatiinsaa expensive jechaadha. Kanaaf biyyoonni hiyyeeyyiin akka biyya keenya argachuutiin danda'an baay'ee rakkisaan ture. Kanaaf Dr. Akililuu Lammaa isa kana gama kanaatiin fala waaraa fidee biyya keenyas gama warra kaanii teechiseera jechaadha. Around 3 million people are affected by schistosomiasis in the tropical and the subtropical parts of the world. So the work of Akililuu Lammaa could make an enormous difference in many other countries as well as Ethiopia. Egaan biyyoonni miliyoona 300 ol ta'an jechaadha dhibee kanaan miidhamaniiru. Dr. Akililuu Lammaa immoo lammiiwwan kana baraaruu danda'aniiru jechaadha. Dr. Akililuu Lammaa recognized this when he said, we found a poor man's medicine for a poor man's disease. Dr. Akililuu Lammaan jechaadha argannoo isaanii kana yookiin qoricha indoorii irraa hojjetan kana jechaadha akka jedhaniitidha kan moggaasan dhukkuba biyya hiyyeessotaatiif yookiin dhukkuba nama hiyyeessaa ta'eef qoricha hiyyeessaa argine yookiin gatiin inni kanaan dura WHO'n ergaa ture baay'ee expensive kan ta'e waan ta'eef inni asitti hojjetame immoo baay'ee cheapidha waan ta'eef qorichi isaanis akkuma humnuma nama biyya keessa jiruutiin yookiin akkuma nama biyya hiyyeessa tokkootiif gatiin isaa gadi bu'ee kan kennamu gatii ta'e fidachaadha kan isaan akka jedhan. Namni kan bira ilaallu baayoloojistiin biyya keenya inni kan biraan Dr. Tawalde Birhaan Gabre Egzaabeer. Isaan kun immoo kana gabaabsineeti kan nuti dubbannu badhaasa hedduu argataniiru. Alternative Nobel Prize kan jedhamu argatanii right livelihood award jechaadha. Dr. Tawalde Birhaan kun kunuunsa naannootidha irrattidha gabaabamatti akka sana bira akka isa kan Dr. Akililuu Lammaa biran turru kunuunsa naannoo irratti hojjetanitidha kan badhaasa kan argatan biqiloota akka biqiloonni hin banne gochuudhaan jechaadha. Akka biqiloota uumamaa akkasumas lubbu qabeeyyiin adda addaa akka hin banne gochuutiin lubbuu isaanii akka tursan kan dubbatamudha. Kan isaanii gabaabamatti isa kan akkaata. Inni kan biran Profeesar Xilahun Yilmaa. Profeesar Xilahun Yilmaa immoo vaasinii hojjetan yookiin talaalliidha jechaadha. Rindat pest dhaaf kan isaan hojjetan yeroo baay'ee maqaan isaanii genetic engineering itti fayyadamanii tidha kan isaan hojjetanii. HIV AIDS dhaaf illee vaasinii yookiin talaallii argachuudhaaf namoota tattaaffatanidha jechaadha. Innis isaan kan biraan immoo Profeesar Lemtsaayii Mokonnon. Profeesar Lemtsaayii Mokonnon kun immoo the first female professor from Addis Ababa University dha. Egaan dubartii yeroo jalqabaatiif Yuunivarsiitii Addis Ababaatti yookiin Finfinneetti jechaadha barumsa yookiin aankii profeesarummaa kan argattedha jechaadha. Professor Lemtsaayii Mokonnon is a biologist and an academic member of staff at the Department of Biology. Egaan waggaa 30 oliifidha kan Addis Ababa University keessa Departmentii Biologytiin hojjette. PhD isheellee achumatti kan fudhatte jechaadha. Egaan Profeesar Lemtsaayii Mokonnon kun Yuunivarsiitii Addis Ababa keessa turuu ishee dubbanneetu jirra.
PhD ishee garuu specialized kan isheen itti goote departmentii human psychology kan jedhuttidha kan isheen join goote immoo University Heidelberg Germanitti kan argamudha jechaadha. Researchiin ishee impact of chemical yookiin kan isheen qorannoon ishee jechaadha kan isheen ittiin iddoo kana galuu dandeesse yookiin biologistii ta'uun ishee kan ittiin dubbatamuuf jechaadha. Impact of chemical pesticide hazard on humans dhiibbaa namarratti akka kamittiin akka uumamu pesticide jechaadha. This research covers almost all government farms including the upper wash agriculture kan irratti beekamti. Kana qofaallee osoo hin taane kan isheen ittiin beekamtu keessaa kan biraan inni kan biraan kun biqiloota akkamittiin bifa qorichaatti itti fayyadamuu dandeenya kan jedhus qoratteetii jirti jechaadha. Profeesar Yelentsaayi Mokonnon gabaabumatti kana fakkaatti. Akkasumas riisarchoota adda addaa badhaasota adda addaa illee biyya isheetiif gumaachiteetti jechaadha. Inni kan biraan Dr. Malaakuu Warradee ilaalla. Dr. Malaakuu Warradee biologistiidha. Kun suuraan isaanii kana fakkaata. Dr. Malaakuu Warradee was born in 1936 and he was worked for many years to save the genetic diversity of Ethiopian domestic plants. Isaan immoo biqiltoota Itoophiyaa keessa jiran save gochaa turan jechaadha. Iddoo tokkotti fidanii biqiltoota kunuunsu jechaadha. Isaanis International Acclaimed Plant Genetic Researcheridha. Dr. Malaakuu set up the Plant Genetic Resource Center in Addis Ababa. Our country noted for its genetic diversity, but modern farming methods and the problems such as drought can affect it badly. Gan Dr. Malaakuu Warradee jechaadha. Biqiloota bifa modern ta'eedhaan Addis Ababaa keessatti yookiin Finfinnee keessatti illee bakka kuusaa biqiltoota qabu jechaadha. Kanaaf Dr. Malaakuu Warradee kun badhaasota adda addaa argataniiru isaanis jechaadha. Alternative Nobel Prize kan jedhamu kana isaanis argataniiru jechaadha. Kan biraan nama yeroo baay'ee maqaa isaanii dhageenyu Dr. Gabbisaa Ejjetaadha jechaadha. Dr. Gabbisaa Ejjetaan kunoo akkuma beekamu kana fakkaata. Dr. Gabbisaa Ejjetaan kun kan isaan hojjetanii bisingaa roobaa bakka roobni hin jirretti dandamatudha jechaadha. Sargamiidha kan isaan hojjetanii. Caama keessatti illee bisingaa firii gaarii kennuu danda'udha jechaadha kan isaan hojjetanii. Isaanis badhaasota adda addaa argataniiru jiru jechaadha. Naashinaal yeroo hawwaarri Itoophiyaa si'a baay'ee fudhataniiru jechaadha. Saayinsii teekinooloojii adda addaa keessattis hojjetaniiru. Dr. Gabbisaan Ejjetaan badhaasota food prize badhaasa nyaataa kan jedhamu agriculture prize warra badhaasota adda addaa baay'ee argataniiru jechaadha. Isaanis nama jabaadha. Kana fakkaata jechaadha. Egaan barnoonni keenya guyyaa kana fakkaata. Baayolojiin kutaa 9 kun baay'een isaa nootii babal'aa qaba waan ta'eedhaaf isin dubbisaa jechuudha. Kana fakkaata. Kanaaf warra maatiin faana turtaniif thank you so much. Please subscribe this channel, like this video. Bye bye.